Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu hordoftoonni chaanaalii Urjii Tawaahidoo marti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessanii akkam turtan ani nagaa koodhaa Waaqayyoof galannaa ta'u. Egaa obboleewwan keenya dhugaa har'a wanta addaatiin isiniif qabadhee dhufe. Kanaaf hundumti keessaniyyuu viidiyoo kana amma dandeessan sheer koppii linkii gochuudhaan dirqama namummaa keessanii baadhaa. Dhugaan isiniin jedha obboleewwan keenya ijoolleen biyya alaa keessa jiran keessattuu ijoolleen dhiirota baay'ee dhugaan isiniin jedha dhiphinaa fi rakkina jidduu keessa jiru jechuudha. Sammuna kana yeroo argitan ta'e sooshaal miidiyaa irratti jechuudha obboleewwan keenya gama amantaanis ta'e akkasumas immoo reebni garaagaraa kan irratti taasifame yoo argitan ta'e. Egaa nuti wanta goonuu qabnu wanti biraa maalidha sagalee ta'uu fi qofaadha. Sagalee kana immoo kan taanonni maalidhaan koppii linkii sheer goone hundumti keenyayyuu mootummaa imbaasii Itoophiyaa keessaa yookaas immoo mootummaa biyya alaa jiran imbaasota Itoophiyaa kan ta'an akka ilaalaniif malee waa biraaf miti. Kanaaf hundumti keessaniyyuu viidiyoo kana haga xumuraatti dhaggeeffadhaa, sheer godhaa, koppii linkii godhaa akkasumas immoo warroota beektan hundumatti sheer godhaa. Manni kun immoo warroonni sabiskiraayib hin goone mana kana sabiskiraayib godhaa isiniin jenna obboleewwan keenya. Egaa dhugaa dubbachuu fi baay'ee kan nama gaddisiisu obboleessa keenya yeroo darbe keessatti viidiyoo gama TikTokitiin FBtiin argitan tokkoon isiniif ibsa jechuudha. Innis maalidha? Obboleessi keenya kun fannoo mormatti hidhatee osoo deemuu osoo achitti hojii isaa gaggeessuu garuu immoo fannoo kee baasi jedhanii fannoo isaa irraa kujjiisanii lafa kaa'anii akkasumas immoo reebicha garaagaraa billaa qabatanii isaan weeraruuf yeroo kaan sana yookaas immoo isaan wareeguuf yeroo kaanitti ni argina jechuudha viidiyoo irratti jechuudha obboleewwan keenya. Isa bichaa miti immoo inni biraa immoo obboleessa keenyaa yeroo bakka hojiitti akka harka raawwatatiin akka reebamaa ture sirrittiin argaa turre jechuudha obboleewwan keenya. Mee viidiyoo kana ilaalati waan jiru hundumaayyuu qabannee dhufnee irra gatiteef amma maaliif akkamiin amma haala kamiin akka keessa jiran waliin dubbanna jechuudha obboleewwan keenya. Kanaaf hundumti keenya viidiyoo kana mee dhaggeeffannee walitti adeemnu. Dhaggeeffadha viidiyoo kana. ሄሎ ጤና ይስጥልኝ። ወይስ ሰላም ነው? እንዴት ነህ? አለን እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ሁሉ ሰላም። ብሬክስ ነኝ። በዋትስአፕ እያወራህ ነበርና የሆነ አረብ እየደበደበህ የሚያሳይ ቪዲዮ ልከህልኝ ነበር። በእርግጥ የሆነ ቦታ ላይም ቲክቶክ ላይም ተለቆ አይቼዋለሁ ቪዲዮ። Egaa viidiyoo kana akkuma argitanidha jechuudha obboleewwan keenya. Viidiyoon kun egaa dhugaa dubbachuu fi obboleessi keenya kun yeroo reebamu yoo isiniin jedhu harka araabotaatiin yeroo reebamu akka ittiin argina jechuudha. Akkamittiin viidiyoo kana qarase akkasumas immoo maaliif qarase kan jedhamu mee waliin haa ilaallu obboleewwan keenya. Egaa namichi kun dhugaan isiniin jedha akka jedhamaa jirutti kan dhufe jechuudha Itoophiyaa irraa gara biyya alaatti kan deeme maalidhaan jedhame shufeeran ture. Shufeeran deemaa ture garuu immoo daldaltoonni yookaas immoo asitti warra biiroo hojjetan jechuudha. Shufeeran jedhanii isa goyoomsanii achitti garuu inni achi ga'e jennaan gaala eegdaa ittiin jedhan. Yeroo sanattis immoo innis maal jedhee gaala eegda yoo jedhaniin akkamittiin birri kana hunda baasee deebi'aa hojiin ani dhufeen shufeeran jedhee garuu immoo ammasitti gaaluma eeguu kanaan hojii kana nan filadha jedhee hojii sana itti fufee jechuudha. Hojii gaala eeguu kana. Egasiin booda egaa gaala eeguu itti fufeen boodatti sana boodadha obboleewwan keenya yeroo hunda namichi kun dhufee yeroo bakka inni eegutti nyaata gaariin kennuufi akkasumas immoo yeroo hunda ni reeba jechuudha. Yeroo hunda ni reeba jechuudha. Sana booda guyyaa tokko maaliif akka yeroo hunda reebu gabareen boodatti obboleessi keenya kun maal godhee guyyaa tokko bilbila isaa jala kaa'ate yookaas immoo inni akka reebu yookaas immoo guyyaa sana akka reebu waan bareefi bilbila isaa sana maal godhee kaameraa banateeti bilbila fageessee kaa'eeti viidiyoo waraabee.
Yeroo sanatti irnaa rukutaa jedheeti jechuudha. Sana booda dhagaa. Egasii obboleessa keenya kana viidiyoo waraabaa osoo jirutti namichi kun akkuma duraanii rukutuudhaaf silaa yeroo hunda waa rukutuu fi ammas immoo rukutuudhaaf yeroo ka'u kanatti maaliif na rukutaa akkasumas immoo wantoota tokko tokkotti dubbate jechuudha. Sana boodatti dhagaa obboleewwan keenya waan sin dhibu ergasii dhagaa obboleewwan keenya namichi kun viidiyoo waraabbate yeroo inni rukutu jiran jechuudha. Sana boodatti viidiyoo waraabbate viidiyoo kana poosti godhate. Sana dhagaa namoonni baay'een keenya warroonni biyya alaa keessa jirtan nu gaamsin jedha. Ragaan viidiyoo agam akka nama fayyadu asirratti isinitti ni malala. Namni tokko yoo reebamaa jiraate namni baruu fi dhabee bakka namni homtu hin jirretti ilaale namichi kun maal godhe bilbila kaateetti bilbilaan garafate. Bilbila sanaan immoo kan garafate san poosti godhe. Sana boodadha kan namni hundiyyuu manni hundiyyuu itti bilmate imbaasiin biyya sana jiruurreen akka achi ga'e akka gargaaree sirriitti ni argina. Obboleessi keenya kun amma haala gaariirra akka jiru odeeffannoo qabna jechuudha obboleewwan keenya laalaqa. Hojii sana gadhiisee imbaasii akka gale yeruma sanatti jechuudha. Maaliif sagalee ta'uudhaan uummanni sagalee ta'ee fi yeroo sanatti sagalee akka ta'anii fi boodatti namichi kun immoo maal ta'e carraa kanatti fayyadamee imbaasii galee amma hojii barbaadachaa jira akka jedhamu dhageenya jechuudha odeeffannoo. Inni biraa immoo baay'ee kan nama gaddisiisuu fi dhugaan isin jedha baay'ee kan nama gaddisiisu obboleessa keenyaa tokko ilaallee deebiname. Obboleessi keenya kun amantaa isaatiin hidhamu. Amantaa isaatiin yookaas immoo fannoo hidhachuu qofaan gidirfamni akkamii akka irra ga'e ilaala obboleewwan keenya asirratti. Ilaala obboleessa kana. La masqala kuchisiiseen jira har'a. Wayana gudam. La arusiin kun nee gadhiise la arusiin kun nee gadhiise. Gara kiyya dur fuun qabu. La obboleewwan keenya dhugaan isin jedha viidiyoo kana hundumti keessanii sheer gochuu qabu jechuudha. Obboleessa keenya kana baraaruu qabna jechuudha. Maalidhaa fannoo isaa hidhachuun qofa fannoo isaa irraa kuchisiisanii albeedhaan namicha sana wareeguuf laala. Dhugaan isin jedha amantaan biyyee amantaan islaamaa amantaa dhugaan isin jedha baay'ee ulfaataadha. Humnaan amantaa fudhadhu kan isin jedhanidha. Humnaan fannoo kuti kan isin jedhanidha. Humnaan. Kanaaf dhagaa obboleessi keenya kunis fannoo isaa kutee kinoo lafarratti ilaalu fannoo isaa lafarratti darbanii kun masqaliidha jedhanii sanuma Oromiffaa isaan waan isin dhugaa waaqayyoon isin jedhani Oromiffaa warraa isaan biyya alaa kan jiran jechuudha. Ijoollee musliimotaati jechuudha. Ijoollee musliimotaati kana kan hojjaa jiru. Baay'ee kan nama dhugaa waaqayyoo baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Maaliif obboleessi keenya kun akkuma argaa turtanii maaloo masqalis gatee maal maqaa isaanitti amananii hallaa jedhanii isaan kadhachaa ture jechuudha. Isaan garuu immoo akkasittiin obboleessa keenya kana dhugaa waaqayyoo doorsisaa turan jechuudha. Billaa qabatanii. Baay'ee amantaan islaamaa akkasuma jechuudha. Warroonni hin beekne beekama. Maalidhaa? Amantaan kun shari'aadha. Shari'aan isaanii sun immoo maalidhaa? Dirqama amantaa isaanii fudhachuu qabda. Yoo fudhanne taate immoo ni ajjeefamta. Wanti biraan jiru jechuudha. Ni ajjeefamta. Arritan billaadhaan nama mudu jarri. Dhugaa waaqayyoo obsan qabu jechuudha. Yoon isiniin jedhu amantaa dirqamaan amantaa fudhadhaa kan jedhanidha jechuudha. Na baay'ee nama gaddisiisa dhugaa. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Kanaaf hundumti keessanii viidiyoo kana sheer godhaati sagalee taa'ii obboleewwan keenya kanaaf dhugaa waaqa. Nus boru wanta nurra ga'uun beeknu. Miknaatum namni hundiyyuu jireenya isaa fooyyeffachuuf bakkeewwan garaagaraatti ni dhama ni deema walii gadi deema jechuudha obboleewwan keenya. Sanaaf immoo nus immoo waan taanu hin beeknu yeroo dhufutti. Kanaaf hundumti keenya maaltu gochuu qabna ree sagalee ta'uu qabna jechuudha. Walii keenya sagalee yoo taane walii yoo tumne humna qabna jechuudha obboleewwan keenya. Dhugaa waaqa. Hundumti keenya yoo wal jajjabeessini gama sooshaal miidiyaatiin yoo sirriitti yoo sagalee walii taane ijoolleen achi jiranis immoo sagalee ta'uuf jechuudha. Sanaan immoo obboleewwan keenya ni baraarra jechuudha obboleewwan keenya. Keessattuu amantaa isaaniitiin kan cunqurfamaa jiran. Amantaa isaaniitiif jecha dhugaa wareegamaa kan jiran meeqatu jiru. Argitanii obboleessa keenya albee itti agarsiisanii akkanatti albee dura oofanii fuuldura isaatti jechuudha. Masqalii fannoo isaa irraa kuchisiisanii akkasitti doorsisaa turan. Innaa baay'ee ulfaataadha. Kanaaf obboleewwan keenya hundumti keenya sagalee haa taanu isiniin jedha. Eebbifamaa waaqayyoon isin eebbisu dhugaa dubbachuu fi samuuna kana ati yuutuubii hin hojjenne jechuudha obboleewwan keenya. Inni sababbiin isaa
baay'een keessanii YouTube keenya dhaggeeffachaa jirtanii akkasumas immoo yaadallee kennaa jirtanii namni baay'ee dhugaa waaqaan isinitti himaa yoo danda'ame yaada kennu akkasumas immoo jabaadha jechuun nama jajjabeessu ilaaltanii immoo share gochuu kun iyyuu faayidaa guddaa qaba. Hundumti keessanii iyyuu isaan nu gargaaran isin jedha eebbifama. Waaqayyoon isin eebbisu.